Jaldeessa. Amma ilmoo garaanii qabdaa'ii gaafii gaafaru naan jaasii galee waan akka ni jirti gu'aa himigaa. Injirtu dhugaa haqa himu injirtu. Injirtu rabbiin jiraachisin galallee. Wallaahi jechuun maqaa rabbiiti. Injirtu. Okay bagan jiraatin. Arra laale. Arra ofirratti ilaale mana keessatti ilaale. Mana keessatti xaafadhee kompiitaraan ilaalladhee. Wallaahi gammachuu qaba. Wayitii kana argee alhamdulillah hin qabdu garanaan jedhe maashinni kun alhamdulillah warabbul ka'aba yeroo danda'a jedhe gammachuu qaba. Ilmoon harma sinaa harkaa jiru maara qaba ilmoon. Laan tokkicha mul'isuuf. Bakka achi deebis bakka. Kana godhe. Bakka maammi maasa danta. La. Wallahi boy maammi qofa yoo bootte rabbi si qabe achi deebiteeti bootte booda. Boy jira maammi boy jira usbaka ni boojisiis maammi sinis ni boojus. Aboon kudee jira dhiisa bakka dhiisi anatu si yaadachiise ani wanna san yoo yaadatte wanna nan jedhe san irraa qofa yaadatteeti yoo boottee bootu hin fedhu ani wallaahi ani beeka akkati maammi usiisin jedhu usqabu aboon raa usqani boojisiisnis raama boo jira mucaa namaa boochiftee maal jetteen ay boyin saree koo boyin ashir feetu kanaafu asirraa baaste asitti deebi kabirgaa kanammoo na nyaata yoo qubee kanatti godhadhe dhiitaa deeme jechuudha wanni ubbi kun mucaan akka bashitaa qabuuti harka isaatiin oona qabate dhibee natti godhe wallaahi wabilla harka kiyyaa bashitaa qaba wallahi anin tun diimtuu ture laan anin tun diimtuu adii bareedu takka ture laan amma akkatti gurraachadhe isa qabannatti dabale wanni isaa natti dabale wanni kalarii isa natti daddabale natti kolfitaa mamme nurre natti kolfitaa allah kujaati Astaghfirullah. Oromoon adiidha. Oromoon babbareedu dhala sii galee wallahi. Ana bareedu san akkana natti daddabalateeti ilaal gurraachinne isaanitti dhufe. Situ narraa fudhatee naan jedha. Adiidha ati duraaniin jedheen. Ati narraa fudhattee onni kiyya guutu laal akkitti na gurraachessite laal. Garuu Raama. Akkami gizeenii fi harka qaamaan wal tuutan ni dabalama sirte gurraachomni isaa sitti dabalama. Ani harkaanu isa qabachuu jibbee akkattiin qabadha. Wal biratti ilaalaa bar akkatti wal bira ilaalaa qabeeti beekamtu irra gurraachata laal mee atiin diimatta laal narraa fudhattee laal diimanne bareedaa kiyya ati duraanin diimadhaadhee gowwaadha mucaanumaan beeku kamtu diimadhaa kamtu gurraacha addaan beeku. Waan dhiiga bareedaa qabu siyaar dhiiga bareedaan qabu diini isaa dadhabaadha. Ati duraan maal isaa laaltee jaalatte Raama duraan maal isaa laaltee jaalatte beekan. Jechuudha isaa qofa si gargaaraa si jaaladhaa wallahi nama biraan laalu wallahi si malee dhalaa biraan laalu rabbi naa darbu addunyaa tanarraa rabbi naa ajjeesu jedhan akkasiraan jedha kanuma qofa adii naa gale. Hojiileen qaba akka feetettiin si gargaaraa yoo barbaadde homaan hojjeti mana kana keessatti ani siin gargaaraa yoo barbaadde kushiinallee ani nyaata siin dalaga biddeena soo barbaadde dalaga ati ta'a akka feetetti fataa jedhi jiraadhu rafi ofirraa yoo barbaadde rafi yoo barbaadde kijiba wallaahi wabillaa kijiba eegasi kijiba isaa itti kutelaa ka'i dalagi nyaata eegas booda wanni inni jedhe sun guutuu akka dhugaan ta'in achira beek kai nyaata dalagi soofarrallee ciisin lafallee hin taa'in nama algarrallee ciisin si jedhu maal jetta rakkoodha wallahi rakkoodha hin taa'in illee si jedhu Samboda siso akka siin jeesanii miti sisoo beekaa sisoo beek soba isaa irratti argee afuuf jibbisiisee kaanillee jibbi ofirra dhalaan biranne akkanuma jibbiti akkuma jibbe kanatti dhalaan birallee jibbiti gara
Ganaadha ta'isa. Laal dhageeffadhu namni tokko eega bultii jaare. Eega niifi namni tokko bultii jaare fadhu abbaa fadhe haa ta'u takka bultii seennaan yoo niifi nama gaarii si ta'e bultii ta'e oofadhu. Yoo immoo nama gaarii si hin ta'in nama hamaa ta'e hasi miidhu ta'e hasi arrabsee waan mirga ka'ee butee didi jala abbaa kiyya jala didi biyya dimokiraasii jirta. Na arrabsa. Warra kiyyaallee na arrabsa. Abbaadhaallee na arrabsa. Namni akkasii kabajaa hin qabu. Kanaafuu namni Oromoo arrabsu nuun siis arrabsee waan ta'eef Oromoo ta'e arrabsinaan safaa kanaan dhageen. Hin dhagahu. Anamma booda maaliif nama biraatitti dabalamu? Garuu amma irraa kutame tatana booda rabbiin saba biraanatti hin fidin inshallah. Saba biraa saba kiyya hin ta'in. Oromoo sanuu Oromoo qalbii halal ta'ee jira. Halala ta'ee jira maal halala ta'ee dattas gora. Bilbilaan chaarjii fadha. Akkasiin jeeti. Ani nu qonna eegaati na biraa deemte mee na laal lekkin na laalme. In addaata duraan baay'ee babbareedda wetii na wajjin jirtu sadi garuu xiqqoo isii huqqatteerta dhugaa. Eegaa tun hundi maali yaada kee kataatin beetu? Anis baay'ee huqqadhe ammoo maaliif hin beeku wetii sadii wetii bisimisi dhiisee deemu sadi huqqachaa nama deebasisuu na huqqatteerta gaddeebite rabbi amma si haa babbareechisu. Nure, mari misile kata ji. Nure nama salvachisa. Mami nakal asta asir wajin. La rama. La ligari kitla amma. Mami nakana gifti kakana fika jolle jahana jahuna bajajja beitani. Kana fika iriyada. La rama amma tana adda deemuudhaaf moo isuma malee jetteeti qalbii itti himtee jirtaati. Namni yoo walirraa fagaateedhaan yoo adda bahuudhaan hin irraanfatan jedha nama san onneetti yaa'anii onnee dubartii nami onneetti onnee dubartiiti. Onneen dubartii yeroo takka cabxeedhaan nama sanirra cabxeerti haga takka jaalachuu danda'u. Tantee cabxee amma? Cabxe isarraa cabxe wallaahi akkatti gajjachuu jira laal nama naa fayyisu dhabe. Onnee ta'e nama naa fayyisu dhabe akkatti gajjachuu dadhabe. Osoo nan jiru ati nama biraa maa barbaadda yaa akii maa rabbis godhe qoysaati. Ati naa fayyisuu dandeessaaree akkamittiin uf fayyisa onnee ta'e akkamittiin uf godhu. Wallaahi. Keessaa wajjin haasofna. Keessaa wajjin haasofna. Akkasi fayyida keessaa wajjin haasofna. Hayyee wallaahi qaamni illee na miidhameera sababa onneen cabxeef. Si fayyisa qaamallee sittiin tufa akka gaafa dursanitti sijja. Galatoofi hayyee ani tufa Oromoo malee an tufa nama biraan fedha. Tufti namni biraanatti tufu gaabbanaa ta'a. Boodarratti jechuudha dhibeerratti ta'a. Ibibirii lamaaf gaas abba lamaa san guutuu haqa. Hayyee. Ay maammeen bakka nuureen bakka taa'u dhabe kaa. Maammeen taa'e. Tolfadde bara. Tolfannee ta'u jira taa'e. Kaameeruma seenuuf malee bakki taa'an bal'oodha. Teessoon hin jiru. Teessoodhaan maalirra taa'u jira teessoorra taa'u jira bara. Oi kabajaadha. Jalaa ol ka'a nuureen asirraa taa'u. Galatoomi taa'e. Hayyee galatoomi. Taa'e raamaayi. Okay ammaa tana laal naaf walistamoo quraana naa garaati. Yoo waan barbaadeen siif godhaan.
Okay, waan number baadina goota. Nyaata illee siif dalaguu danda'a. Yoo nyaata naa dalagette ammaan ka'ee sii dalaga. Yoo ati naaf weellisetti ammaan sii weellise. Yoo ati buna naa dhaabette ammaan sii. Okay. Hiriyaata kee gaafa duraa dila sanii qabdaami? Maaliif jettanii? Hirbaata kee gaafa duraa sana hedduu sanii qabdaami ka'e hojjetu. Inni jira kunoo raafuu dalagee kunoo siif hin kenna wallaahi. Kunoo laal. Waa bakka qoofee wani jaallale qoofee bakka. Goombanaadha goombana ho'aa jedhu. Oh yaa bareedaa koo. Naa nyaadhu. Ani akkatti nama nyaachisa laal. Ani akkatti nama nyaachisa wallaahi gaafa namatti heerume garuu osoo akkatti isa nyaachisu harka kiyyarraa odoo nyaatu akkatti nagade mucaan kun ilaala. Wallaahi wabillaa takka harka kiyyarraa nyaatu hin dhabne mucaan kun. Dhageeffadhu. Namni hundinuu duba harkuma jaartii irraa nyaatu waysi bichaadha. Namni hundinuu. Subhanallah. Easy. Namni hundinuu gabasi jala darbanya. Namni hundinuu harkuma jaartii irraa nyaata irratti fakkaata. Wallahi dubartiin garee akkasitti gootu hin jirtu. Garuu dubartii akka xiyyeetanatti odoo tadhiira jaachiftee tadhiira sirriitti kunuunsitu jiraatte. Jaaladhe yaani dubartii akkasii jaaladha wallahi. Dhiirti illee akkasitti dhiira isii wajjin deemu jira. Amala isii wajjin. Ati amala kiyya wajjin yookaan deemuu dandeessa yookaan hin deemtu ta'a. Qabaadhee hin dhufaa. Yoo mallaqa qabaatiin dhufuu hin danda'u. Hin danda'u dhugaa. Namni yoo natti dhufe nama yookaan mallaqa hin qabu. Baadheen ulfaata kamaaliif hojii qabu yoo hojii eegale garuu hojii hin deebine. hojii hin eegalle. Hojii qabu ture malee hojii kamii harka wajjin nyaatama. Okay, the car sungone. Sungone the car. Gua sani migama. Namni wal fuudhu eessatti waliin dhunganne ta'e ani garuu isa dhungadhu fi dhungata. Ani as dhungadhu. Ati ana dhungachuu qabdi malee isa dhungachuu qabdi. Lakika yeroo sanitti akkamitti si dhungadha? Ni kaana si ni dandeeti. Wayii ni kaana irraa qabdaa si dhungadda.
Aga giseni khawar rakam. إلي لما دربا فاميلي إلي لما دربا تو فلور كمان أربطو why Takin gabala. why Takafali. please I am loving my Oromo number one. Yes. I'm his friend. Ni Marathi. Mani. As my Bo Marathi ni idaram fayya qabde Oromo ni jochine. Gandumma qabu ani Ilmo ka mucon bodo ke soda mucon tanya. Gana wagga dide mi tesiti. afar irra beekun ka waydi sutu ada hunu afar irra beeku afaan keenya afaan Oromooti. Okay, afaan Oromootiin. Waan ma qabdanna. Ramayi. Rama afaan Oromoo faaliki beetami. Afaan akkamitti beene waggaa 14 ta'e. Okay. Hayyee. Osoleen beekta osolee takka dhageesse. Osolee? Beekta. Maalidha osolee dho? Tana miri afaan Oromoon beeku jeeqa firra. Osolee ani arkee hin beeku gara kiyya wallaa arkee hin beeku bosona keessa deemee hin beeka garuu wanta akka bineensota adda addaa kan hin beeku qabanee weeddii jaldeessa waraabessa kan hin beeka.